Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Itoophiyaatti baatii tokko keessatti dhibeen busaa namoota 50 ol lubbuu galaafatuu fi baatii 2 keessatti immoo namoonni miliyoona 1.4 ol dhukkuba kanaan qabamu UNICEF gabaasee jira. Gabaasa UNICEF akka Itoophiyaatti dhibee busaa irratti xiyyeeffatuudhaan dhiyeesse yookaan baase isin biraan kenna. Oduun itti aanu manni murtii ol'aanaa Itoophiyaa maatii tokko nama 3 adabbii hidhaatii fi akkasumas mallaqa irratti murteessee jira. Adabbii hidhaa waggaa 13 fi akkasumas immoo adabbii mallaqa hanga 100,000 irratti murteessee jira. Maatiin adabbii mallaqaatii fi hidhaa irratti murtaa'e kun eenyu qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Guyyaa kaleessaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti keessattuu giddugala Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa cimaa loltoota mootummaa irratti bakkoota garaagaraatti fi aanaalee garaagaraa keessatti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu xiqqaa hanga guddaatti hiikkatu beeksisee jira. Mootummaan gama isaatti guutuu Oromiyaa keessatti opereeshinii bal'aa gaggeessaa jiraachuu ifoomsuun mootummaan opereeshiniin inni gaggeessaa jiru immoo namoota nagaa irratti miidhaa dhaqqabsiisaa akka jiru jiraattonni bakkoota garaagaraa irraa odeeffannoo maddeen garaagaraatii kennaniin ibsanii jiru. Mootummaan immoo gocha humnoonni mootummaa namoota nagaa irratti raawwataa jiran kanaan tarkaanfii fudhadhe jechuudhaan ibsee jira. Guutuu odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan ga'a. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hooggantoota Awurooppaa dadhaboodha jechuudhaan qeeqee jira yookaan arrabsee jira. Akkasumas Awurooppaallee biyya bututtuu hooggantoota dadhaboodhaan hoogganamtu jechuudhaan qeeqee jira. Guutuu odeeffannoo kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun odeeffannoo akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaatu. Itoophiyaatti baatii tokko keessatti dhibeen busaa namoota 50 ol lubbuu galaafattu UNICEF gabaasee jira. Fulbaana 25 hagaan kololeessa 25 dhibee busaatiin namoonni 51 lubbuu dhabuu UNICEF ibsee jira. Jaarmiyaa mootummootatti dhaabbanni gargaarsa daa'immanii UNICEF Itoophiyaatti ji'a 2 keessatti namoonni miliyoona 1 fi 400,000 yookaan immoo miliyoona 1.4 dhibee busaatiin qabamuu kan qabaman keessaa immoo namoonni 51 dhibee kanaan lubbuu isaanii dhabuu gabaasee jira. UNICEF ibsa yeroo irratti xiyyeeffatu Itoophiyaa irratti baaseen fulbaana 1 hanga onkololeessa 31 2025tti dhibeen busaa namoota kanaa olitti eeraman kana irratti miidhaa dhaqqabsiisuu ibsee jira. Akka ibsa isaatittis dhibeen kun irra caalaa kan argame Oromiyaatti yoo ta'u kanaanis Oromiyaan dhibbeenta 27.4 tokkoffaadha jedhee jira. Amaaraan dhibbeenta 24.3 lammaffaa, naannoon kibbaa dhibbeenta 13.1 sadaffaa, akkasumas naannoon kibba lixa Itoophiyaa dhibbeenta 8.2 afraffaa ta'uu gabaasa isaa keessatti UNICEF ibsee jira. UNICEF gabaasa isaa haala yeroo irratti xiyyeeffate kana keessatti dhibee busaatiin cinatti daa'imman 100,000 ol hanqina nyaataatiin miidhamuu gabaasee jira. Haaluma kanaan daa'imman 100,000 fi 16,162 rakkoo hanqina nyaataa hamaaf saaxilamuu ifoomsee jira. Gabaasni kun guutuu gabaasa biyyatti kan bakka hin buunee fi rakkoo nageenyatirraa kan ka'e aanota hedduutti kan hin dhaqqabin akka ta'es ifoomsee jira. Walumaa galatti UNICEF haala gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessatti gaggeessaa jiru wal qabatee sababa gogiinsa lolaa akkasumas walitti bu'iinsa fi buqqaatii akkasumas weerara dhibee tasgabbii dhabuu dinagdee fi rakkoolee kanneeniin wal xaxaa deemaa jira jechuudhaan ibsee jira. Rakkoowwan kunniin yookaan haalonni kunniin rakkoo jiru caalatti hammeessan jechuudhaan ibsee jira. Manni murtii federaalaa ol'aanaa maatii nama tokko nama 3 irratti hidhaa cimaa waggaa 5 hanga waggaa 13 akkasumas adabbii mallaqaatiin adabee jira. Komishinara komishinii hooggansa sodaa balaa kan turan obbo Mitikuu Kaasaa adabbii hidhaa waggaa 13 fi mallaqaa adabamanii jiru. Adabbii kana isa qofa osoo hin taane maatiin isallee waliin qooddatee jira. Komishinara komishinii hooggansa sodaa balaa kan turan obbo Mitikuu Kaasaa adabbii hidhaa waggaa 13 fi adabbii birrii yookaan mallaqa 50,000 adabamuun himamee jira.
Obbo Mitikuu Kaasaa haadha warraatii fi micayyoo isaanii waliin yakka malaammaltummaa cimaa shakkamanii himannaa irratti dhiyaateen badii raawwatan jechuudhaan murteen kun kan itti murtaa'e ta'ulleen himamee jira. Dhaddachi dhimmoota malaammaltummaa ramaddii 5ffaa mana murtii ol aanaa federaalaa Lidataa murtee kana dabarsuun gabaafamee jira. Obbo Mitikuun naannoo Amaaraa, naannoo Affaar, naannoo Oromiyaa fi naannoo Kibbaatti meeshaalee nyaataa fi nyaata alaa deeggarsaaf dhiyaatu qaama deeggarsa barbaaduuf osoo hin gahin gurguruun dhimma dhuunfaatiif oolchuu deeggarsaa fi akkasumas liqaa sababa jedhuun karaa seeraan alaa mallaqa koomishinichaa birrii miliyoona 100 dhimma hin malleef oolchuun himatamanii ture. Haati warra isaatii fi mucaan isaa immoo mallaqa karaa seeraan alaan argame seera qabeessa fakkeessuun dhiyeessuun yakkaan himatamanii ture. Himatamtoonni kunneen yakka himatamaniin badii raawwatanii jiru kan jedhaman yoo ta'u, manni murtii yaadota adabbii cimsanii fi salphisan erga dhageeffatee booda Obbo Mitikuu Kaasaa adabbii cimaa waggaa 13 fi birrii 50,000, haati warra isaa aadde Soofiyaa Jamaal adabbii cimaa waggaa 8 fi baatii 4 fi birrii 3,000, mucaan isaa aadde Milkaa Mitikuu adabbii waggaa 5 fi birrii 3,000 akka adabaman itti murtaa'uun mirkanaa'ee jira. Oduun itti aanu ayyaanni bara haaraa Gifaatan yuuneeskootti galmaa'ee jira. Ayyaanni bara haaraa Gifaatan ayyaana bara haaraa Walaayittaati. Ayyaanni bara haaraa Walaayittaa Gifaatan yuuneeskootti galmaa'ee jira. Ayyaanni bara haaraa Gifaatan yuuneeskootti galmaa'uu hordofee uummanni Walaayittaa gammachuu isaanii haalan ibsatanii jiru. Ayyaanni bara haaraa Gifaataa kun beekamtii kana argate yaa'ii 20ffaa koree eegumsa hambaalee kiliyaa dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa mootummoota gamtoomanii Hindi Niw Deelitti gaggeeffamaa jiru irratti akka ta'e beekamee jira. Yaa'ii kana irratti ayyaanni bara haaraa Gifaatan hambaa killeeyyaa addunyaa ta'uudhaan galmaa'ee jira. yuuneeskootti galmaa'uu fi beekamtii argatu ayyaana bara haaraa kana wal qabate yookaan hordofee jiraattonni godina Walaayittaa hiriira ba'uudhaan gammachuu isaanii ibsatanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Keessattuu tibbana haala adda ta'een giddugala Oromiyaa yookaan zoonii giddugalaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Guyyaa kaleessa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa aanota garaagaraa keessatti Shawaa Lixaatii fi Shawaa Kaabaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Shawaa Lixaa aanota garaagaraa keessatti humna qindaa'aa mootummaa maqaa oopereeshinii bal'aa gaggeessu jechuudhaan bobbaate bakkoota garaagaraatti haleellaa irratti raawwatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan humna guddaa fi qindaa'aa kan bobbaase yoo ta'u, humnoonni kunneen kan durfamaniin waraana bilisummaa Oromoo keessa kan turanii fi jaalsanyii wajjin harka kan kennatan deebisanii hidhachiisuun hedduun kan keessatti hirmaatan jedhamee jira. Lolli kun aanota garaagaraa keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u, aanaa Abunaa Gindabaratii fi aanaa Cobitti waraanni bilisummaa Oromoo hanga bakka waraanni mootummaa jirutti dhaqee haleellaa tasaa raawwatuun loltoota mootummaa hedduu miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa hedduu qaqqaalii kan ta'anii fi xiqqaa hanga guddaatti diishqaa, bireenii akkasumas isnaaparaa fi AKM'n hedduun hiikkatamuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Meeshaan viidiyoo irratti argitan kun immoo lola bakka tokko qofa irratti kan guyyaa kaleessa hiikkatamedha. Meeshaaleen hangana baay'atu yoo xiqqaate bakkoota 4tti hiikkatamanii jiru. Aanaa Cophii fi aanaa Abunaa Gindabaratitti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatameen miidhaan guddaan kan takkan argin loltoota mootummaa irratti dhaqqabe jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Haaluma wal fakkaatuun kaaba Shawaa godina Salaalee aanota garaagaraa keessatti guyyaa kaleessa waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa bal'aa raawwatu isin hin geennee turre. Aanaa Dagam magaalaa Shanoo fi akkasumas Alidooroo jedhamanitti haleellaa raawwatameen miidhaan guddaan kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti raqqabu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu odeeffannoo guyyaa kaleessaa keessatti isin hin geennee jirra. Walumaa galatti lola guyyaa kaleessa zoonii giddugalatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa tureen loltoonni mootummaa 100 ol addunyaa kanarraa godaanuu fi hedduun madaa'uu hedduun immoo booji'amuu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo zoonii baha Oromiyaa Harargee Lixaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa qaamatii fi lubbuu dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira.
Guyyaa tokko dura jechuun muddee 8,2025 aanaa Habroo fi aanaa Daaroo Labuu gidduu iddoo addaa Waldaa jedhamutti loltoota mootummaa buufata taasisuun achirraa ka'uudhaan miidhaa garaagaraa fi dararaa garaagaraa hawaasa irratti raawwataa turan jedhee irratti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhadhe jedhee jira. Tarkaanfii fudhatee loltoota mootummaa 8 battalumatti addunyaa kanarraa godaanse 16 madeessuun injifannoo irratti argatu beeksisee jira. Bakkoota lolli guyyaa kaleessaa itti gaggeeffame kana wal qabate gama mootummaatti odeeffannoon jiru maali jennee barbaannee jirra. Odeeffannoon jiru haleellaan guyyaa kaleessaa raawwatame haleellaa qindaa'aadha. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti haleellaa tasaa raawwate kana odeeffannoo argatuun kan raawwatee fi miidhaa dhaqqabsiise jechuudhaan wal shakkiin isaan keessatti uumamu odeeffannoon nu gahee jira. Walumaa galatti haleellaa raawwatameen keessoo isaanitti wal shakkii fi walitti gaarreeffannaan uumamu miliixee odeeffannoon nu geette ibsitee jirti. Gama biraatiin immoo mootummaan humna guddaa bobbaasuun Oromiyaa guutuu keessatti oopereeshinii gaggeessa jedhee jira. Waraanni mootummaa immoo oopereeshinii kan gaggeessu dirree lolaatitti deemee osoo hin taane uummata irratti akka ta'e uummanni komii dhiyeessanii jiru. Oopereeshinii hawaasa bal'aa irratti gaggeessaa jiraniinis maqaa garaagaraa maxxansuudhaan saamicha uummata irratti raawwataa jiraachuu yookaan loon uummataa saamaa jiraachuu fi bakkoota garaagaraatti namoota nagaa irratti haleellaa raawwatuun lubbuu galaafatuu jiraattonni bakkoota garaagaraa irraa himaa jiru. Saamichaa fi haleellaan namoota nagaa irratti raawwatamu keessattuu lixa Oromiyaatti akkaan hammaatuun himamee jira. Akka fakkeenyatti aanaa Haroo Limmuutti ijoollee keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuudhaan loon uummataa hedduu oofatuu fi saamicha raawwatuun himamee jira. Saamicha kana kan gaggeessan aanaa Haroo Limmuu bakka addaa Ambaltaa jedhamutti yoo ta'u achuma aanaa Haroo Limmuutti dargaggoota 6 badii tokko malee rasaasa itti roobsuudhaan humnoonni mootummaa lubbuu isaanii galaafatan jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatti fi odeeffannoo kennanii jiru. Gara biraatiin immoo loltoonni mootummaa hedduun mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Kan viidiyoo irratti argitan kun loltoota mootummaa mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaniif waraanni bilisummaa Oromoo simannaa taasiseefi. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hooggantoota Awurooppaatii fi Awurooppallee qeeqee jira. Awurooppallee biyya bututtuu jechuudhaan kan qeeqe yoo ta'u gabaabamatti Tiraamp biyya bututtuu hooggantoota dadhaboo jechuudhaan Awurooppallee qeeqee jira hooggantoota isaanii waliin. Kana dura yeroo garaagaraatti hooggantoota Afrikaa ni tuffata kabaja hin qabuuf yookaan immoo haalli inni itti isaan keessummeessu haala hin malle jechuudhaan komiin garaagaraa kan irratti ka'aa ture. Awurooppotaallee haaluma hooggantoota Afrikaatiin tuffii isaaniif qabu haala qeeqatiin ibsee jira. Kana dura hooggantoota Afrikaa lakkoofsan hedduu ta'an affeeramanii gara White Houseitti imalanii turan alatti teessisuun yookaan ofiisaan alatti teessoo isaan hin malle yookaan immoo teessoo sibiilaa irra teessisuun yeroodhaaf akka turan taasifamanii ture. Kun immoo qeeqa guddaa kaasee ture. Hooggantoota Afrikaatiif kabaja hin qabu akkasumas ni tuffata jechuudhaan komiin guddaan irratti ka'ee ture. Haaluma wal fakkaatuun gaafiif deebii gaazexaa Digital Politico jedhamuun waliin taasiseen biyyoonni Awurooppaa bututan godaansa dhaabsisuu hin dandeenye akkasumas waraana Yuukireenii fi Raashiyaa dhaabsisuuf tarkaanfii murteessaa fudhachuu hin dandeenye jedhee jira. Inumaayyuu Yuukireen hanga dhumaatti akka waraana gaggeessitu duuban jajjabeessaa jiru jechuudhaan himatee jira yookaan komatee jira. Akkasumas hooggantoonni Awurooppaa tattaaffii waraana Yuukireen dhaabsisuu kan Tiraampiin durfamu onnee guutuun hin deeggaran. Inumaa adeemsa waraanni kun itti dhaabbatu karaa Tiraamp yaadirraa maqsuu fedhu. Gama kaaniin ministeerri dhimma alaa UK Yvette Cooper Awurooppaan ammallee cimtuu ta'uu ibsan. Akka fakkeenyatti guddina gama damee ittisaa jiruu fi deeggarsa mallaqaa Yuukireeniif taasisan yookaan taasisaa jiran eeran. Erga Raashiyaan gurraandhala 2022 Yuukireen weerartee waraanni kun adda citee hin beeku. Tiraamp Awurooppaa kan qeeqe erga aangaa'onni biyyoota Awurooppaa Londanitti wal ga'uudhaan akkaataa waraana Yuukireen dhaabsisuun danda'amu irratti mari'atanii guyyaa tokko booda. Akkasumas Awurooppaan waraana kana dhaabsisuu danda'u irratti gaafatamuu ni danda'u garuu hin raawwatan jedheeni jira. Kun akkuma jirutti ta'e Doonaald Tiraamp deeggarsa Yuukireeniif taasisu akka hir'isu beeksisee jira. Araara wal qabate yookaan lolli akka dhaabatuuf wal qabate yaada dhiyeesse keessaa tokko immoo lola Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti deemaa jiru dhaabsisuu fi pirezidaantiin Yuukireen Vilaadimir Zelenskiin lafa iddoo wal dhabdee ta'e Raashiyaaf dhiisuudhaan waliigaltee nagaa buusuu akka fudhatu dhiibbaa uumaa jiraachuu ibsee jira.
Pireezidaantii Yuukireen Zelenskiin immoo lafti Raashiyaaf muramee kennamu hin jiru jechuun irra deddeebi'ee dubbatee jira. Oduun itti aanu kirkira lafaa maaginiitiyoodii 7.5 Jaappaanitti mudateen miidhaan guddaan namootaa fi qabeenya irratti dhaqqabuun gabaafamee jira. Kirkira lafaa kibba baha Jaappaanitti wiixata dabre galgala mudateen namoonni 30 ta'an yoo miidhaman 10,000 kan lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uun himamee jira. Dhaabbanni meetirooloojii Jaappaan kirkirri lafaa kun bulchiinsa Amoorii jedhamutti mudachuu himuun suunaamii hordofsiisa jedhamee sodaataa akka tures himeera. Waggoota hedduu dura kirkira lafaa Jaappaanitti dhaqqabeen suunaamii uumameen namoonni 100,000 hedduu lakkaa'aman lubbuu isaanii dhabuun ni yaadatama. Kanumarraa ka'uudhaan sodaan kan uumame jedhamee jira. Balaa kirkira lafaa dhaqqabe kana geejjibni baaburaa adda cituu fi maddi anniisaa elektiriikii manneen kumoota hedduu lakkaa'aman irraa cite jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e guyyoota muraasa keessatti kirkirri lafaa akkaan cimaa ta'ee fi kanarraa hamaa ta'e uumamuu akka danda'u akeekkachiisuun hawaasni of eeggannoodhaan akka socho'u miidiyaaleen biyyattii beeksisanii jiru. Kanumaan wal qabatee jiraattonni 90,000 ta'an mana isaanii irraa akka bahan ajajamanii jiru jechuudhaan Rooyiter gabaasee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.